yeroo tokko nuti jechuudha nuti shamarra yookaan ijoolleen biyya Arabaayi dhiirri tokko gaafa nu jaallate yookaan dhiirri tokko sin jaalladha gaafa nuun jedhee waan dhugaa nutti fakkaata. Keessattuu amma saatii ammaa kanatti dhiironni baay'een lubbuu koo eenyu koo maaloo koo jedhu. Kana jechuun ibsituu jaalalaati. Haa ta'uyyuu malee akka waan lubbuun keessa harka jirtuu fi akka waan bakka seeliin kee hundumti isa malee hin hojjennetti yaada dhiirri tokko akkasumatti dubbittiin siniin galle malee diskittiinis immoo na duuba jirti naante dubbittiin akkasumatti garuu inni guddaan jaalala dhugaa keessaa waliif amanamummaa wantoota hedduutu jira jechuudha. Har'a duuba koo waa hedduutu jira dhugaa dubbachuuf gidduu kana viidiyoo dalaguun baay'ee natti ulfaatee jira baay'ee jechuudha. Inna hashama harka fuuni akkam jirtan hordoftoota siifan gindoo bakka jirtanitti nageenyi baraaruu waaqayyo isiniif baay'atu. Ana rufoo gana gaafatan isinii jechuun jaalladha. Egaa warri mana kanaa faraatatan like subscribe gochuu hin dagatina akkasuma yaadaaf keeka qabdan komentii jedhanaa kaasinii jechuun jaalladha. Baay'een isin jaalladha baay'een isin kabaja hordoftoota koo galatoomaa isinii jechuun jaalladha. Warri mana kanaa faraatatan subscribe gochuu hin dagatina na jajjabeessaa isinii jechuun barbaada. Egaa har'amee viidiyoo seenaa obboleettii koo tokko isiniif qabadhee dhufee jira jechuudha. Egaa na beektu hedduun keessanii irra caalaa yaani fidu TikTok irraati. Haa ta'u malee achirra dhaabadhee wantoota arreenji godhee keessaa isaan kanaafis barnoota ta'a. Kanan jedhu kanan isiniif qabadhee dhufee jechuudha. Egaa obboleettiin kun akkuma nuti jireenya jiraannu keessatti dhiirri tokko nu barbaachisu ishis dhiirri tokko waan ishii barbaachisee fi haasaa waliin eegalan. Saniin booda osuma waliin haasaaniiti biyya keessa jirti. Mucaan kun gaa'ila ishii duuba akka ishiin faana ciiftu gaafateen. Gaafa ishiin gaa'ila ishii duuba akka ishii faana ciiftu gaafatuuni ishiinis fedhii isaa kana daangessite. Egaa haa ta'u fedhii isaa kana haa daangessitu malee maal jetteen haga gaa'ila dhaabbannutti aga maatiin koo si beekanitti si duuba waan tokko gochuu hin danda'u jetteen. Gaafa ishiin akkas jettuuni maal rakkoo qaba na jaallatte taanaan lubbuu keetu dabarsitee naa kennite osoo ana ta'ee jedhe kaa osoo ana ta'ee lubbuu kootu dabarsee siif kennaa deema. Isheenis saniin boodatti lakki jedheen didee jette. Lakki jedheen didee gaafa jettee bakka jaalalumaan itti fufnee jette. Aaree torban tokko akka saaree anis waan jiru hundumaa amansiisee maatii kootti illee waraqata ergadhu. Akka aadaa keenyaatti maatii kootti waraqata ergadhuuti saniin booda waan jiru waliin suuta itti adeemna maaf jarjartee yoo dhugumaati boru anaa gaa'ilaaf naa abdattee ta'ee waan tokkollee wanti si jarjarsu hin jiru jedhee jette. Tolee jedhe jetteenis. Karumaan otoo jirruuti kutaa 12 nabee anis piroosisii gara biyya kanaan dhufa jedheen piroosisiin jammaradha nan deema jedheen gaafan itti kaasuuni deemi rakkoon qabu deemuu deebisin dhorku garuu maatiitti beeski isaanii garuu immoo nafaana ciisuu qabdaa jedhe jette. Dhageessanii dhiirri jireenyuma kee jiraatu keessatti saatii ammaa kana dhiirri waa lamaaf si barbaada. Tokkoffaa si faana ciisuuf lammaffaan yoo birrii qabaatte birrii keetii haallaqe dhugaa rabbi isiniin jedha. Garuu dhiirri gaa'ilaaf si barbaadu si jira already. Garuu immoo parsentii 100 keessaa parsentii 80 yookiin parsentii 70 dhiira birrii keef si faana ciisuu barbaadu. Kana qofadha. Saniin boodatti mica'oo kana maal godhaanii gara maatii ishiitti waraqata ergeen. Maatii ishiitti waraqata ergee piroosisiin xumuramee gaama gara biyya alaa deemuudhaaf gaafa ishiin kaatuuni biyaasi meedikaala galeera jettee gaafa ishiin gara biyya kanaa dhufuudhaaf gaafa kaatu jaarsi biyyaa dhaqanii waan hundumtuu amma maatii ishii faana wal baranii xumuraniiruuni. Gaa'ilaa irratti xumurameeraan jechuudha. Gaama gaa'ilaatu bichee hafeenii malee wanti biraa homtuu hin jiru. Wanti hundumtuu xumurameera. Naatee waan matee keessa moo jira sanumaan keessa kan jiru sana dagadhee wallaahi keessumaa. Egaa saniin boodatti ishiinis dhiifama. Egaa ishiinis kanaan boodatti ammas gaaffii akkas jedhu naa dhiyeessee jette. Kanaan booda maatii beeksisi jennaan maatii beeksiseera. Gara biyya alaa deemta taanaan garuu tokkoffaa nafaana ciisuu qabdi. Lammaffaan immoo
birriin irratti ergita itti nan hojjedhaa jedhe jette. Isin galee dhiirri gaafa sii kutate wantoota kana lamaaniif si barbaada. Tokkoon si faana ciisu lammaffaan immoo bakka dhugaa isin jedha birriidhaaf. Dhiirri dhugaa isin barbaanne jechuudha. Saniin booda mucoo kana maal godhaani ishiin ammas lakkeette ammas erga warqata ergattee maatii koo beeskifte na faana ciisi yoo jette na fuudhiiti si faana ciiseen gara biyya alaa deemaa jedheen jette. Gaafa ishiin akkas jettu namummoo dhiisi baqqaadhe. Amma gawaan duba xumura waan ta'eef dhiisi gaafa inni jedhuuni ishiinis dhiiftee jireenya ishiitti fufte gaamma teessee piroosii eeggachaa jirti waan ta'eef jechuudha. Saniin booda maal godhaani gaafa ishiin gara deemiidhaaf torban tokkotti kaatu kootu wanta si barbaachisu siifan bitaa jedheetu gara magaalaatti waame. Ishiin immoo kophaa ishii dhaquu dhiiftee obboleettii ishii tokko fudhattee gaafa ishiin dhaqxuuni aaree otoo waan tokko ishiidhaan bitii maal godhaani dhiisee gale. Gaafa inni dhiisee galu ishiinis galte dhiisanii galan lamaan isaanii. Saniin booda maal godhaa wanni jechuudha. Gaafa ishiin aseesee gara biyya kanaa dhuftu yaanni koo hatamarra nasaara. Gaafa ishiin aseesee gara biyya kanaa dhuftu otoo nama tokkotti hin himiini otoo isatti hin himiini maatii ishii qofatti himteetu gara biyya kanaa dhufte gaafa ishiin akkana gootuuni gaafa too maatii ishii qofa ishii gaggeessanii as geessee biiroo torban tokko ji'a tokkoof torbee lamaan taa'ee jette biiroo taa'ee ka'ee biiroo irraa ba'ee gaafa hojii galu dawwalee biyyatti deemte amma maatii irraa sagayee deemte ishii deemteera jennaan deeme jedhee waan dhumatti miti baga deemte jedhee deemuun kee gaariidha. Haa ta'u ishee erga deemtee rakkoo qabu amma garuu maal gochuu qabda nafaanas ciisi jennaan ni deetta birriin irratti erguu qabda jedhee jette. Gaafa birriin irratti erguu qabda jedhuuni birrii hin erguu jedhee dideette bamu. Gaafa ishiin birrii hin erguu jedhee diduu gaafa ishiin birrii hin ergu ani jedhee gaafa diduuni jette oggusuma otoo sana kana jedhii bilookii na godhee jette argitanii maal irratti hundaa'ee digaa namni kuni haala irratti hundaa'ee haala birrii irratti hundaa'ee sinii galee haala birrii irratti hundaa'eetu oggusuma maal godhe bilookii immoo ishii godheen. Amaloota dhiiraa isaan kun lamaan bakka namni jaalala dhugaadhaaf sin barbaanne si faana ciisuuf yookaan birrii keetiif si barbaada. Garuu namni jaalala dhugaa jireenya isaa boruutiif si barbaade immoo waan fedhelee osoo ta'e guyyaa eegee obsee wanti hundumtuu hin dhaqqaba jedhee sinii galee miyaan ibsawti ishee ifam akkanuma godha gaafuma egaa saniin boodatti maal godhaani akka ishiin yookiin birrii kana yookaan jireenya kana keessaa filatte agartanii jireenya keessaa filatteetu isa faana jiraatti yookaan isa faana ciiftee jireenya ishii numa burjaajessee boru dhiisee biraa deemuuni yookiin immoo birrii ishee ergitee birrii ishii nyaataa bara ishii muluu akka ishiin boohaa akka ishiin gaddaa haftu taasisuudhaaf kaayyoon isaa jechuudha. Kuni amala dhiirota keenyaati. Kun immoo gowwummaa agarsiisa malee abshaalummaan agarsiisu. Sinii galee nama baranne ta'uu agarsiisa kun. Namni haadha isaa jaallatu, namni obboleettii isaa jaallatu dhuguma hoojiraati jaalala keessatti. Namni haadhaaf abbaa isaa jaallatu jaalala keessatti hoojiraate jechuudha. Dhugaa siniin jedhaanii. Birriillee sin gaafatu, nafaana ciisillee sin gaafatu. Bakka face to face jaalala dhugaa si jaalata, jaalala dhugaa si jaalata. Inni tarras teessee hojjetu boru kan isaa akka ta'e beeka. Haadha yoo safaana ciisuu baattees boru wanta fedhe yoo goote sati yaada isaati dhimma ishii ta'ee uma bakka jireenya isaa boruuf si abdata taanaan boruyyuu naqqaba. Wanti kuni wanta amma libsuu ijaa keessatti taa'udha miti. Fedhii nama tokko bakka yeroodhaaf haa ta'u malee daqiiqaa lama sadiin boodatti fedhii nama tokko bakka hin dhuma raawwate kanuma. Garuu immoo kabaja ofii immoo wanta ittiin kabajamu maatiin biyyi kan inni itti gammadu immoo wanta daqiiqaa tokko daqiiqaa lamaa keessatti wanni jedhamu miti jechuudha. Namoonni keenya baay'een
kan isaan dogongoraan isinii galee kanaafi egaa maal godhanii mucaa kana gaafa biloogi ishii godhuuni dhuftee waggaa tokkoo fi ji'a ja'a mucattiin kun amma jechuudha biyya kana Saudi Arabiyaa kana keessa jirti biloog gaafa ishii godhuuni maali biloog na goota jettee gaafa gaafattuuni jaarsa warroota kaleessa eengadda achi dhaqanii har'as immoo jaarsummaa dhaqanii jaarsummaa kamii dhaqanii intalli keessa nu gantee nama biraa jaallattee jirti birri keenya nu gashaa irreegaa nu gashaa agartanii dhiirri keenya maaliif akka deemu gaafa inni birri keenya sassaabaa nu gashaa gaafa jedhanii maatiin warri kaleessa jaarsa biyyaa ta'anii intala dubbachuu dhaqan har'amoo birri reeggachuu gaafa dhaqaniini birri reeggatanii jechuudha waan tokko sombitiin homaa tooshiidhaan godhiini saddeeta tokkoffaa fi saddeeta lammaffaa bishee dhufe jettee kana keessatti birri meeqarratti reeggata birri 400 na dabarsitee narratti jaallattee namiitee laala dhiira keenya birri 400 irratti himate birri 400 tokko lama jettee kanfaltee fi mucaa sinii galee na jaalala keessa kanatu jira namni tokko dhuguma dhiirri dhugaadhaaf yookaan jireenyaaf sin barbaanne ciruma waa'uma kee sin barbaadu yoo ta'e karaa kana lamaanis akka tasafaana cimtu si dirqisiisa akka birrii irratti argitu si dirqisiisa isaan kana godha kuni seera dambii warra gantuu yookaan dambii warra karaa itti qabeenya namaa nyaachuuf deemaniiti kun kanaafi ijoolleen keenya mas dhiirri warra birrii fi gaa'ela dhugaadhaan sitti dhufuu barbaadanii adda baafadhaa beekaa amma mucaa kana qofaan hedduu isaaniitu jira dhugaa rabbii isiniin jedhaan an bakka sooshaal miidiyaa kanarratti baasuu yuuna salphadha yeroo tokko sababni isaayyuu ani shamarran ta'ee wanta akkasii shamarran irratti raawwateera moo yeroo itti na jechisiisu jira dhugaa waaqa isiniin jedha kun raawwateera kun ta'eera yeroo jedhu jira waan ta'ee sitti fakkaanne yookiin asoosama wayifaa fidanii kan sitti himan bakka jira mitiiree akkasii natti fakkaata anaan inna kanaafi waan hunduma dursaa gaafa gara gaa'elaatti galtanii yookaan nama tokko gaafa jaallattanii eenyummaa nama suni background suni nama sun adda baafadhaa isiniin jechuun jaalladhaa egaa viidiyoo haalan taanii na waraabaa jira waan ta'eef na of kalchaa isiniin jechaa hamma dhumaatti waan dhaggeeffattaniif galatooma hedduun isin jaalladha hedduun isin kabajaa akkasuma subscribe gochuu hin dagatina bye bye